قام سالت نديته سهي قبان الديبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون الرفتوتا في كبجمتو ترزان أورو amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hundi keessanuyyuu baga jiraatan har'a waan tokko qabadhee isinii dhufe innis jechuudha gaafii akkasuma mootuyyuu yaada hedduu obboleeyyan kiyya gaddisiisaa tahee fi akkasuma mootuyyuu nama dhukkubsu kan qabadhee isinii dhufe akka fakkeenya isinii haa ta'uuf malee waan kana dubbachuu barbaadeetii miti garuu obboleeyyan kiyya warroonni akka dubbadhu eeyyama naa gootanii jettan galatoomaa asuma maatii kiyya taatanii maatii kiyya keessa waan jirtaniif garuu jechuudha namoonni hedduu adaraaka sagalee kiyya namatti dhageessisin akkasuma mootuyyuu namatti himin jettan gaafii na gaafattan as sagalee keessan nam tokkotti illee dhageessisu garuu hin mootu jechuu akka fakkeenyatti obboleeyyan keessan akka faayidaa irraa argatan yookiin ammoo fayyaa irraa argatan osoo isinis dubbattanii anis dubbadhee baay'ee irraa jechuun barumsa irraa baratan akkuma fakkeenyatti jechuudha obboleettii tiyya yookiin ammoo obboleeyyan kiyya hedduu waa'ee qaama saalaa irraa infekshiinis tahee sigigaachuu gadaamessaa yookiin hormaata osoo hin beekin akkuma beekamu jechuudha qaama saalatti nadhii tahee sehee quba kiyyaan yeroo hedduu gadi baha ol deebi'a qubaan ol dhiibee ol deebisa jettan san jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyyaa waan hin beeyne wal barsiisuu waan ammoo daganne wal yaadachiisuun dirqama asirratti jechuudha jalqaba irratti subscribe gochuun warroonni maatii koon tahin subscribe godhaa maatii koo taha like gochuun anallee na jajjabeessa sammalees jechuu yaadaa fi akkasuma waan qabdan guutuu isaa qeeqas yoo ta'e koomentii naaf barreessa warroonni lakkoofsa kiyya barbaadan viidiyoo kiyya YouTube kiyyarra viidiyoo lakkoofsa kiyya wajjin maxxansee jira viidiyoo kiyya keessa deemtanii akkana torbaan lama gahuun oolu argattanii keessan na qunnamuu hin dandeettanii warroonni keessan qunnamtanii isiniif deebisuu akkasuma mootuyyuu hedduu jechuudha biizii ta'ee isinirraa ture na of kolchaa isiniin jedha sababni isaa hojiin waan biizii ta'eef har'a akkuma beekamu waa'ee sigigaachuu yookiin gadaamessaa qaama saalaa dubartii irraa yoo kan dubbadhu tahee namoonni hedduu safuu akkasuma mootuyyuu haalaa fi adaba fixachuutti kan nama tilmaamanii fi kan nama madaalan kana jechuun haalaa fi adaba fixachuu osoo hin tahin waan hin beeyne wal barsiisuu namni tokko jechuu akka razaanitti maatii kuma 8 kan qabu jechuudha YouTube kiyyarra yookiin hordoftoota kuma 8 kana keessa kumni tokko yookiin dhibbi tokko yoo irraa fayyadame anaaf bu'aa fi akkasuma faayidaa qaba jechuudha faayidaan ani fayyadame view argachuu yookiin subscribe baay'ifachuu osoo hin tahin ani irra caalaan jechuudha obboleeyyan kiyya warroonni keessan na qunnamaa jirtan sigigaachuu gadaamessaa dhiitaa seetanii yookiin ammoo tuyyuu waan qaama saalaa keessan irratti waa isin bahan seetanii yeroo kaan hin bu'a yeroo kaan hin deebi'a qubaan dhiibdanii ka ol deebistan sigigaachuu gadaamessaa tahuu fi miidhama hormaataa tahuu kan barattan gammachuu fi akkasuma hedduu jechuudha akka hojii kiyya itti cimee hojjedhuu fi wanni kumillee nan kuffisne haasoyni namas tahee namoonni nama kuffisuu barbaadanillee of duubanan deebisne humnaa fi jabinna naa taatanii jirtan sababni isaa jechuudha waan yaadee yookiin ammoo tuyyuu karoorsee dubbadhe waan milkaaheef jecha akkasuma waan beeku namoota hiriyootas tahee obboleeyyan kiyya akkuma chaanaala kiyyaatitti waan hubachiise fi waan irraa baratanii sigigaachuu gadaamessaa yookiin hormaataa kana kan duraaniin dhiitaa qaamaa se'an yookiin ammoo qaama saalattu nadhii tahe jedhanii dubbachuus saalfatanii himachuus sodaatanii jedhan akka sigigaachuu gadaamessaa yookiin hormaata tahe obboleeyyan kiyya yoo xiqqaate keessan kana dubbisan namoonni hedduu jechuudha sababa kanaan jechuu hedduu galatoomaa isiniin jedha na dubbisuu caalaa kan na raaje mana yaalaa deemaa laallamaa isiniin jennaan deemtanii laallamtanii akkuma an jedhe sigigaachuu gadaamessaa rahima keessan tuyyuu tasaaqoxala rahim jedhanii warroonni doktoraa isinii himuu keessan deebitanii naa himtanii kanaaf anillee akka namni biraa isinirraayis anarraayis baratu hubannoo gahaa argatu kan dubbachuu har'a of dirqee kan dhufe jechuudha haala naaf mijaa'ee osoo hin tahin asirratti kanneen dubbachuu qabu jechuudha namoonni hedduu rahimni kun yookiin ammoo hormaanni kun maal tahuu isaa osoo hin beekin ijoolleen hedduu jechuudha chaanaala yookiin viyuu guddifachuuf jecha viidiyoo kan hojjetan hedduutu jira fakkeenyaaf gaafii warroonni keessan akkuma keessan na dhufanii akkaataa jechuudha marsaa laguu sababaa fi yookiin dhukkubbii sigigaachuu gadaamessaa maal akka ta'e yookiin kan na balaaleffataa turan jechuudha hedduun isaanii kan hojii kana jechuu hojjetaa jiranidha yookiin chaanaala akkasuma mootuyyuu viyuu baay'ifachuuf jechuu dhugaa rabbii jechuudha an viyuu qofa osoo hin tahin kaayyoon kiyya akkuma obboleeyyan kiyya jechuudha hedduun infekshiinii fi akkasuma sigigaachuu gadaamessaa yookiin hormaata irraa milkooytanii miidhama keessan barattanii biyya keessan galtanii uf yaaluuf karoorfattan garuu ammoo osoo jechuudha akka isin gaafadheennaaf eeyyamtanii social media irratti kan dubbattan tahee namni
namnis jechuudha hanga takka kan irraa baratuu fi akkasuma obboleeyyan akka keessanii kan abdii muran kan irraa fayyu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya har'a wanni jechuu hedduu silaa daqiiqaa dheeraa natti fudhata yookiin sa'a dheeraa osoo haasahee fixuu hin danda'u. Innis maal jechuun keessaniin oolu sigigaachuu gadaamessaa yookiin hormaata ijoolleen keenya kan mana arabaa keessa jiran hedduun isaanii osoo hin beekin kan rifatanii fi akkasuma ammoo qaama saalaa kiyyatti waa na bayan dhiitatu na bahee gadi na dhiitahaa jedhanii qubaan kan ol dhiibanii deebisanii fi akkasuma ammoo tuttuqqaa qubaan dhiibanii isaan deebisaniif hooksisaa yookiin infekshinii gadaamessaa yookiin infekshinii qaama saalaatiin kan isaan saaxileedha. Kunis jechuudha hollaalarraa yookiin ammoo hubannoo dhaboo irraa sammalees jechuudha himachuu salfachuu yookiin qaanfachuu irraa bakki dhibeen bakka saalatiin nama dhufe saalan qabu jette Oromoon. Obboleeyyan kiyya waan hedduu jechuudha waa'ee gadaamessas tahee akkasuma qaama saalaa irratti yeroo hedduu yoo an dubbadhu namni kan naqeequu fi akkasuma ammoo safuu fi haala waan fixadhetti fakkaata. Kuni barumsi safuu fi haala adabas nama fixachiisu namoonni hedduu jechuudha shamarranis tahee dubartiin hedduu hin argaa jira hin beekalle jechuudha. Warroonni na balaaleffatan viyuu sababa maatii horadheef yookiin jaalala ummataa horadheef jecha sababa kanaaf osoo hin beekin kan hojjetan baay'eetu jira. Waan viyuu ittiin argadhu yookiin ammoo subscribe qofa ittiin argadhu seera miti an saniif hin dhufne kan dhufeef kan hojjechuuf bahe akkuma dura himee obboleeyyan kiyya hedduu fayyadaman rakkoolee gadaamessas tahee hormaata akka baranii fi sammalees jechuudha. Infekshinii qaama saalaa sababoota maaliirraa akka dhufu namoonni keenya hubannoo kan hin qabnee fi akkasuma ammoo gammachuun gaa'ela isaanii keessatti maal akka tahe kan hin beeknee fi gadi fageenyaan kan hubanne baay'eetu jira jechuudha. Sababni isaas namoonni keenya yoo waa'ee gaa'elas dubbatan yookiin ammoo iddoo jireenyaa keessatti waan hedduu kan calaqqisiisan dubbatan safuu akkasuma ammoo duudhaa jedhanii safuu fi duudhaa jireenya keessatti wanni daangessa yookiin balleessaa hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kiyya ammas jechuudha warroonni fayyaa keessan irratti qaanfattanii uf miitanii jechuudha gaafa gadaamessaan keessan sigigaate yookiin hormaanni keessan sigigaate osoo keessatti ufitti hin beekin gara alaatti hanga isin bahuuf obsitanii dhibee keessan osoo saalfattan booda sanii ammoo gadaamessaa yoo gaggabbahee jedhe yookiin ammoo alatti isa dhibee isa guddaa jechuudha kan ala bahu tahe isin ammoo saalarraa qaanfirraa qaamuma kana kan isin dhiitahe osoo namatti himtanii na dhiitahe jettanii yookaan mana yaalaa dhayitanii manni yaalaa kan furmaata isiniif godhu jechuudha. Isin garuu isanis dhiistanii himachuu saalfattanii mana yaalallee dhaquu saalfattanii kan harka keessaniin tuttuuxanii hin deebisa jettanii maana dhiita jettanii ilaaltan. Gaafa kana ammoo tuttuqqaan jechuudha qaamni kun waan lallaafaa tahee fi akkasuma ammoo qaama sila keessa jiraachuu qabu malee ala jiraachuu hin qabne waan taheef sababa tuttuqqaa kanaaf infekshinii kan isinitti ta'u. Infekshiniin kun ammoo suuta suutan kan isin hoysisuu fi achi booda ammoo kan isin madaa'u madaa garaagaraatiin gara kaansariillee jijjiiramuu fi kaansarii fiixee gadaamessaa jedhan waan hedduu kan isin saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf irraa of qusannee barumsa waa'ee barumsa keessattuu jechuudha dubartiin waa'ee fayyaa isii qaama isii keessaa fi akkasuma qaama alaa keessattuu bakka qaama saalaa kana namoonni hedduu jechuudha osoo gadi fageenyaan kan hubattanii fi akkasuma barnoota waan akkanaa kana dhageettanii irraa fayyadamtanii baay'ee gammada. Sammalees jechuudha ijoolleen keenya hubannoo osoo hin qabaatiin waan hedduu kan jedhantu jira. Fakkeenyaaf wantoota akka qorsaa qullubbii akkasuma absuudaa sammalees jechuudha shuunfaa fi wantoota garaagaraa hedduutu jira. Isaan kunniin infekshinii balleessuufis tahee akkasuma madaa baay'ee kan nu gargaara waan isin ajaa'ibaa irraa jechuudha. Daa'ima infekshinii yookiin ammoo dubartiin yeroo deette qaama saalaa isii bakka madaatitti yoo godhan dafee madaa kan goysuu fi akkasuma ammoo kan fayyisu. Kanaaf waan hedduun waan jiruuf jecha balaaleffachuus tahee akkasuma ammoo waan balaaleffatamuuf hin balaaleffanne addaan baasnee beeknee fayyadamuun dirqama. Har'aaf viidiyoo isinitti hin dheeressu asumatti isinirraa gabaabsa. Warroonni na wajjin turtan galatoomaa isiniin jedha. Subscribe gochuun akkasuma like share gochuun warri maatii kontaane maatii kootti dabalama. Sammalees jechuudha anaafis yaada gaariif akkasuma hamilee naa ta'uun kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Akka bakka guddaan gahu abdii isinirraa qaba. Sababni isaas jechuudha chaanaala guddifachuu osoo hin tahin waan gaarii hojjedhee uummata kiyya agarsiisuu fi shamarran keenya rakkoolee isaan keessa jiran keessaa baasu.